أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هردفتوتك يا غاري كم بك كم يجرتن نجار ربي في رحمني إساء. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. فليتفضلوا مشكورا ومأجورا. هي كسمان كن يجعل أجرو bakka jirtanitti viidiyoo kana akkasin jaallattanii fi akkasitti gammaddan abdadha. Inshallah keessummaa koo warra kana lamaanii wajjin har'a wal baruu fi akkasumas waan baay'ee wajjin haasofna, waan baay'ee wajjin ilaalaa deemna. Akkuma beekamu ilmaan diiniidhaafis tahee biyyaafis jireenyaafis egereedha. Ummanni har'a diinii kaddamaa jiru. Rabbiin subhaanahu wa ta'ala gaafa qadaa isaanitti fidu yookaan immoo gaafa duutii isaanitti dhufu deemuudhaaf jiranii, ilmaan kun immoo borii diinii keenyaatiif egereedha jechuudha. Warra kanatu bor diinii keenya nuuf eegaa, biyya keenyas nuuf eegaa, beekumsaanis ta'e eegumsaan ilmaan malee waan qabnu jechuudha. Kanaaf jennaan keessummoo tokko amma gara keessummaa warran fideettiin isin dabarsaa. Maqaa isaanii jalqaba isaanirraa barraa. Akkuma agartan mirgaadhaa fi bitaa koo dhufanii ta'anii jiru. Keessummoonni keenya galanii jiru. Kanaaf jennaan like, share, subscribe gochaa nu faana ta'a. Inshallah keessummaan jalqaba irraa jalqabnu obboleessa keenya kana ta'a. Maqaa isaatii fi bakka itti dhalatee fi eessa akka jiraachaa jiru nuuf himaa jechuudha. Assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakaatu. Wa alaikum salaam warahmatullahi wabarakatuh. Maqaan keenya? Maqaan kiyyaa Ansaar Sheexahaa. Ansaar Sheexahaa maqaan isaa. Ishii bakki itti dhalatte yoo? Yaadan qabu irraa xinneessee firaa waa beekeeti miti waamanna gaheerraa garii sassaabbattee haasaa nama biraa. Jimmaa qochiitti dhalatee Ansaar Sheexahaa. Miti maqaan akkasumini? Ishii barumsaan kutaa meeqaffaarra jirta? Yaasaa jiruu kiyyaa yaa rabbii Afran barachaa. afur barachaa jiru obboleessi keenya Ansaar. Inshallah akkasuma obboleessa koo ustaaza warra kanallee isaan barree. Assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa alaikum salaam warahmatullahi nagodi wabarakatuh. yaa rabbii abdaa'u mashkuura Mus'ab Sheekh Mus'ab tamam. Ayyaa bakki dhalattanii meelanaaf tarii bakki dhalootaa ansi maleen qabu Mus'ab tamam barumsaan kutaa meeqaffaa? gaafa Sadaffaa. kutaa sadaffaa obboleessi keenya asiin kan jiru Mus'ab tamam, asiin kan jiru Ansaar Sheexahaa. Mucaa Jimmaadhaa fi mucaa Gimbii Wallagga Lixaadhaa jechuudha. Inshallah har'a wanti wajjin haasofnu keessummoota koo jechuudha isinii. Har'a wanti wajjin haasofnu Ansaar Sheexahaan gara fuula duraatti yookaan yommuu gaafan guddadhee jedhutti wanta akkas barbaada. Iddoo namoota akkasii bakka jirtanitti hundumtuu washamaa qalbiin namaa fedhii keetii fi akkasumas barumsa anhaman danda'uun hangam si keessatti kaayyoo akka qabuu fi hangam immoo barumsaaf ammoo inshallah. saliin imaamul Eegan muttaqiin barumsa fixee ka'ee biyya karaa biyya bulchuuttan jammara. Biyya kana Itoophiyaa kana yookiin addunyaa bulchuu. Maashaallah, mangistiin biyya keenyaa waggaa meeqa booddee? Waggaa meeqa booddee? Gaasa xiyyaanna eega sana. Jechuun ganaa barattee barumsa fixxee waggaa baay'eedhani. Ammaaf horoon bushaaruu itti ufaa jechaadha. Ammaaf harkatti hin qabdu. Harkatti hin qabu amma. Eh, Bira ga'ee innaan immoo harkatti hin qaba. Gaafa umriin kee ga'ee biyya bulchuu hirkaa fuutaa, ammanatti garuu warrumti jiruun bulchaa jechuudha. Een bulchaan. Inshallah Ansaar Sheexaa akkan irraanfanne warri viidiyoo kana ilaalaa jirtanii jechuudha. Ansaar Sheexaan biyya kana bulchaa addunyaa moo Itoophiyaa? Addunyaa. Addunyaa guutuudha? Addunyaa guutuudha. Addunyaa guutuu maaliin bulchitammoo? Quraanaan, hadiisaan. Qur'aanaa fi hadiisaan. Allahu akbar. Ilmaan kaayyoo akkasii qabdu Rabbiin subhaanahu wa ta'ala nu keessa kaa'e alhamdulillah. Ansaar Sheexaan kaayyoon kiyya yookaan immoo gaafan guddadhu wanti tahuu barbaadu addunyaa kana Qur'aanaa fi hadiisaan bulchuudha jedhe. Allahu akbar. Ishee obboleessa kiyyaa Sheekh Mus'ab, isinoo gaafa guddattan yookaan immoo gaafa barumsa keessfittee Qur'aana keessfittee iddoo guddaa geesse jettu kaayyoon kee maaludha? Gaafan quraana fixee caalima ta'uun jaalladha. Gaafan mana barumsaa ammoo hunda isaa fixee injiinera biyya bushuu Itoophiyaa hunda see addunyaa hunda isaa bushuun jaalladhaan. Allahu akbar. Mootummoonni lammaan kan biyya addunyaatiif Itoophiyaa bulchan mirgaaf bita koo ta'anii jiru. Amma gaa waan isin gaafadhan. Fakkeenyaaf
fakkeenyaaf jechaadha Ansaar Mus'aab ati dura bulchitee jennu ati biyya bulchaa jirtaa Mus'aab immoo biyya bulchuu barbaadeera yeroo sanatti akkam gootu gaa namni lama biyya bulchuu hin danda'u nama tokko bulchanii akkam goote ati Mus'aab irraa biyya fudhattaa Mus'aab ati immoo akkam goote Ansaar irraa fudhatta iski Ansaar ati jalqaba nutti himi inni gana kutaa 3 wanta ta'eef ani immoo kutaa 4 dafee barumsa kana fixee Afrikaa hunda biyya kana wajjin wal quunnamtii godhee walii galee eega sanaa ka'ee waggoonni dhufee yaabbachuu jedhu anis nan dorga. Obboleessi keenya yeroo inni biyya bulchuu in eegaleetti andafee Afrikaa addunyaa hundarra deemee biyyaa walii galee akka inni biyya bulchinen isa godha Mus'aabiin jechaadha. Mus'aab immoo yeroo inni biyya bulchaa jira ati barumsa kee kutaa 3 inni waggaa tokko caalan kutaa 4 bartaniiti inni kutaa 4 baraati kutaa 3 yeroo inni biyya bulchuu eegaletti akkam goote hirkaa fudhatta. Egaa waan rabbi godhutuun beekamu waggaa 3 inni kutaa 3 baradhaa inni 4 barata inni biyya bulchuu akka inni yaade inni immoo gaafa inni biyya bulchuu falmii meeqa gaggaa'a falmii meeqa sanarra waggaa tokko gahuu danda'a wanti beekamu hin jiru. Amma sanatti immoo rabbiin anaa kennuu danda'a isaafis kennuu danda'a anuma fudhatee yaade. Mus'aab maal jedhe beektu amma waggaa inni kutaa 3 bara inni kutaa 4 bara wanti hubachuu qabdanii jechaadha. Kanaafiyyuu waggaa tokko biyya bulchuudhaaf jedhee wal karakkaruu danda'a yookaan immoo rakkoo keessa galuu danda'a. Amma inni waggaa tokko sana wal karakkaru ani immoo kutaa 4 dhaqee isaan qixxaadhaa isa booddaanuma bulchaa jechaa jira. Kanaaf jennaan ani immoo isiniif asirreessu. Ati quraanaan bulchuu barbaaddanii? Atoo? Hadiisaaf quraana. Wanti ittiin bulchisan tokkuma. Mitiidhe? Kanaaf jennaan akkam gootu wal gargaarii warra bulchu yoo taatan wal gargaarii jechaadha. Maaliif beektaa? Namni kan wal karakkaru yoo seerri inni ittiin bulchuu fi yookaan immoo akka inni ittiin bulchu adda adda ta'edha. Miti? Atis quraanaan bulchitaa, atis hadiisa. Kaayyoon kee quraanaaf hadiisaan akka biyyi bulu miti. Kanaafiyyuu isin wal loluun qabdanii jechaadha. Lama taatanii hukmii kennaa atis biyya bulchitaa walumaa galtanii biyya kana hooggantu jechaadha. Ishi Ansaar barumsa kee irratti akkam yookaan immoo akkaataa itti barachaa jirtu lafitti itti barachaa jirtu eessa? Finfinnee karaa Taaddasaa Birruu achi keessatti baradha. Enqulaal Faabriikaatti barata Mus'aab keenya too. Addis Ababaa keessa Buraayyuu iddoo jedhamu mana barumsaa Hacaaluutti baradha. Hacaaluu Hundeessaatti baratu. Isheen maashaallah akkaataa barumsa isaanii asumatti irraa goolabna maaliif jennaan daqiiqaa baay'ee teessanii ilaaluu hin dandeessan waan ta'eef gara gaaffii isa cimaatii fi yaada isa cimaatii fi isa ilmaan namaa irratti uumame Rabbiin subhaanahu wa ta'ala gaafa nama uume alaamaan jalqaba ittiin nama uumee fi akkasumas waa'ee ibaadaa jechuudha yookaan assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakaatuh.